Gaafin qaba. Gaafin tiyas hoteela tokko dhaqnee what would you like to drink? Yoon jedhe maal jennee deebisnaaf? Well, gaafii bareedaadha. So namni tokko hoteela keessa yookiin immoo bakka ajajatan tokko osoo jiru namni isarra deemee ajaja isarraa fuudhuu itti dhufu namni sun dhiira yoo ta'e waiter jedhaniini durba yoo ta'e waiters jennaani. So lameen keessaa tokko sitti dhufee si gaafate what would you like to drink yoo sin jedhe ingiliffaadhaani okay maal dhuguu barbaaddaa jechuudha. So maal jennee deebisnaaf wanti nuti dhugnu yookiin wanti nuti yeroo sanitti barbaannu yoo shaayii kan ta'u ta'e tea please jennaani jechuudha. Tea please akkaataan itti dubbisnu kana tea please. Kana jechuun maaloo shaayii jettaan. Shaayii jettee yoo jalliste lola waan fakkaatuuf polite yookiin immoo afaan nagaatti fayyadamne maaloo kan jedhu please kan jedhu itti fayyadamu qabna jechuudha. Tea please. Wanta takka illee yoo kan hin barbaanne ta'e bishaan malee jechuu yeroo sanitti. So maal jennee deebisuu dandeenya? Just water for me. Kana jechuun just water yookiin immoo water jechuu dandeenya. Akka Ameerikaanotaatti tiin diitti jijjiiramti. So wanta ati yeroo san barbaaddu bishaan yoo ta'e ajaja waan biraa kan hin barbaanne just water yookiin immoo just water for me. Just water for me. Anaaf bishaan qofa jechuudha. Okay, haala kana keessatti namni biraa waan biraa ajajatee jira ta'a jechuun namni si hojii jiru. Anaaf bishaan yeroo jettutti maaliif jennaan bishaan qofa nan ajajattu bakka takka yoo deemte. So namni biraa ajajatee ati immoo waa takka hin barbaanne just water for me anaaf bishaan qofa jettaa jechuudha. Okay. Hiikaan isaa kana fakkaata. Yeroo sanitti ajajachuu yoo hin barbaanne usteetuma taa'uudhaaf yoo seente maal jechuu dandeessaa? Asirratti what would you like to drink siin jedhe namni suni. So nothing for me thanks. Okay, akkaataan itti dubbisnu isee kana nothing for me thanks. Galatoomii jettaan jechuun nama tokko ajaja si gaafachuuf dhufe yoo ajajachuu hin barbaanne anaafumaa hin fidinii galatoomii jettaan jechuudha. Yookiin immoo haala kana keessatti yookiin senaariyoo kana keessatti namni tokko kasi bira taa'u ajajatee ati immoo humaa hin barbaaddu ta'a jechuudha. Maaliif jennaan waa ajajachuuf erga seentetti namni lama keessaa tokko ajajachuu waan qabuuf. So nothing for me anaaf humaa miti yookiin hin fidinii thanks galatoomi. Gaafii lammaffaan qaba. Gaafin tiyas hoteela tokko dhaqnee namichi waa namaa fidu ajaji qophootee yoo nuun jedhu maal jennee deebisna? Ingiliffaan immoo are you ready to order? Yoo nuun jedhu maal jennee deebisna? Kunis gaafii bareedaadha. Gaafiin kun immoo yoo gaafatamne so are you ready to order? Kana jechuun nam tokko miinuu yookiin waan irraa ajajattu si bira kaa'ee deemee ture ta'a. So lammaffaa yeroo sitti deebi'u qophoottee ajajachuuf siin jedha jechuudha. Wantoonni nuti jechuu dandeenyu baay'eetu jira. So kana keessaa tokko maali? I think we need a little more time. Yeroo sanitti ajajuuf yoo qophii hin taane maal jennee deebisuu dandeenya? I think we need a little more time. Ana akkamiin dubbifna dursinee jechuudha. Hiikaa isatti osoo hin dabarre I think we need a little more time. Kana jechuun yeroo xiqqoo nu barbaachisa jedheeti yaadaa jechuudha. I think we need a little more time. Okay. Yookiin immoo yeroo sanitti ajajachuuf qophii taane wanti nuti ajajachuu barbaannus mataa keenya keessa yoo kan dhufee kan murteessine ta'e yes jennee deebisna. San booda maalitti aansinaa waan ajajachuu barbaannu sun. Akka fakkeenyatti namni ani yeroon wanti an ajajachuu barbaadu lukkuu yookiin immoo chicken with potatoes yoo ta'e I'll have asirratti I will have ka jedhu Willy ka jedhu gabaabsine waan fuuldura yeroo haasofnu maal jennee Willy fayyadamna. So I'll have gabaabsine jechuudha. I'll have chicken with potatoes. Afaan Oromootiin akkaataan itti dubbifnu jala isiniif jira. Yes, I'll have chicken with potatoes. Okay. Jettee erga deebiste booda lukkuu dinnichaa wajjin naa fidi. Yookiin immoo waan biraa jechuu ajajachuu dandeessanii jechuu isin.
yookiin ajajachuuf qophii taanee garuu xinnoo isii nu hafu almost jennaan. Are you ready to order sin jedhe. Almost jettee deebiste booda I have just a couple of questions. Garuu gaafii muraasaan qaba jechuudha. Ajajuu kee dura wanta wayii gaggaafachuu barbaadda jechuudha, waan nyaata san irratti yookiin dhugaatii san irratti. So almost erga jettee xiqqoo dhaabbatte I just have a couple of questions. Gaafii muraasaan qaba garuu jette jechuudha. Ajajuuf qophiidha. So gaafii muraasaan qaba ajajuu kootiin duratti jechuudha. So barumsa irraa kana fakkaata. Siif galee jira? Gaafiin kee siif deebi'ee jira? Ani hedduun naa gale. Hedduun irraa baradhe. Isin yoo? Good. So akkasuma isiniifis gale jedheeti yaada. Chaanala kanaaf haaraa yoo taatan subscribe godhuudhaan maatii ta'aadha. So kutaa itti aantuun hanga walitti deebinutti bye bye for now.